points only. Hirragina, Wanga, Baradar Gavana Savina. Galatoma. Come on. Nagalintani. You Managoda, Tibukan, Kautalu Kaba. Another Kapana Nasmate, Kapanuka, Rakate, Tibukan City. And now, Dawaret, Naki and South Jira. Ekulatoma, I'm so happy to be here. I was in Toronto. You were there with the David. I was able to go around Namni Kaiser, good at Tauku. The Mini Kapso again, the Rodera Burn. Agafa, absorbed to Ataka Ali Jete Eagle. Kaiser Duran, Diana Livantani, Jabuti, Hargis, and Yemeni, Garum, and Talian in Germany, North Warra why Kafona Tana, Ramaisu. It always was not thinking no one Tatani. You know, to make a Hasaura in Yala. Look at the great community. Manaka is a white and Logan. Mugat Damata, Mugat Damati, Bati Lamabro. Christmas Eve 2005. I did not know a single person, a single one who came here. The American way बात करके जाती, अलग है. फालतू के लिए तमाम वाले लोगों, लोग घर भी जम तो कुछ नहीं बोले सामने. उन्होंने नीले लंबे हुए, वाई वल्दा दलर बोला अपना एक और सुचार प्रसन्न, रुपए, कभी तो बात तक होते हैं. उन्होंने स्टोरी जाने मत बोलता, ये नस्ता Nakagadis, Germany, about Kita, and more German Dias Ventura, more Anne Another Egagas and Lagan Barabaran. I was going to Devia, I was going to Gidata, Moose Keka, Moose Kara, Governor Romo Farstis, Governor and Manis Barabaran, Devia, Umar Ratile, Gabo and the Gamutation was almost Borderla, Sungara, Momo, and 2018, I think one of the first times I came back to Rapo Visit and Diam one of the Chibra. Can you Magalam Bullet to him? You know, who the Gawan came? I was a maturity coming, Bishop coming. I was brought to you. Look at our Rigama Dika, I came to the Kalgarikum. Biking up, Inner is in or potentially Kiraru than Yadra, Garu, Akua Marido. Ini diku sebab rendah hangga rumah deh, karena puji bercerita, karena bangkale jawab, aku aku, istilahnya itu aku benar benar istilahnya itu aku juga, lolek kaya betul, lolek kata betul, bagi nanti bagi hari terus, itu nama gambar. Gambar cinta ini kalau itu, gambar ini kalau itu, itu nama itu. Dulu apa tadi awal kali itu gali betul, mulai sekian itu rumah gambar dah, OMN zero nak masih, dua juta. Kemudian saya sabda kaya rohun tak bersati dan kata berat terbaik. Namun terhad, namun jauh berumur dengan ibadah ni, orang jelas tadi berapa orang itu dari tu yang tahu semua, nulle kerana ini seru. Wali bukan, gawe cari dulu, isam boleh kerana wanggar berjemu, isam boleh kerana milah kerana, isam boleh kerana akhir kayu orang kerana ni kerana. Isam boleh करने वन isam बोलता करते हैं वो वन isam सर्टिफिकेट होते हैं जो वन है hopefully हंगा माती वन मॉडल जो है वन सात से चीज़ ते हेल्प जो होते हैं ये जरूर वही नंगर वाला गला उम्मा के नाम पर पकड़ लिया है बोला संगा पे थी वन मता तो चीज़ जो मत करना कल भी कब से आकार इंदर इन्हें रब का कमरा नदी भी दूँगी जिले करार करने हैं वो भी इसलिए सर्वात प्लान कर लिया देखो आया हवा कर रहा है बदले को बच्चों करता हवा भी कहीं भी होता आला जुरन अगर तो फिर उधर वालों को बड़ा जरूर रहा वो तो जब बुले करना बर्बादन जैसा कि हमने तेरे खानदार की करते ऐसे दिल्ली जिले की बात होता नहीं ना कोने खाने की होती है मैं तो कोमोलिया ने चीज़ ला कोने अंकुता करना किधर पुलिस ही
Kekuatan dan rencana jalan korban dan kesehatan. Akma kapsul Romo ofisial Romo apa pergi ke sini awal ni ke polis apa pergi untuk ke sini lagi tu juga apa pergi di mana-mana tu. तो वो एक्सटर्नल आलारू बिल्कुल वन सियासी ओरोमो इथियोपिया सियासी निकलत उम्मत केन्या apa bagi mikir benda aku dulu nama pak internal demografi awal ke laju terlalu bagaton itu hari itu aku sempat bulan kepada kan aku pun rasa ke orang Korea nak aku facility buat facility kan sekarang mau orang loya de kisur wajib de buat baca nanti kain aku jelas wani agar jawab positif ke kon negatif or negatif ke wani positif ke namni kayaknya apa bagi itu kesu jelas aku dari macam aku kali jejak jarak dia jelas bagale amanti cici saya jelas aku masjid nawrat salatu aku kunci nawrat nawrat amma heavy jarak dia bagai mana dia maju aku kali dekat dari jarak aku Walis gargarani dua juri kol gargarani dia tis ini berlomba kita mati ke jaga urat mati kabau beda jadi orang yang mani itu gargar urat orang udara orang ini di mana dia tidak mau abu kali itu udara pun dijawab tu aku juru te akka awal ada akka romoti hacati mulai lafazuni mulai itu kami kayaknya mereka itu kawasan itu kawasan aku dan itu tu riset tu pre-vehicle dia बहुत संतुला हुआ तो हमें भाषाओं में लगा खाना हुआ कहते हमें वर्क हुआ कबाल से अब कैसे तो दर्द के ही वाला तो दर्द साकला के लिए होता नहीं मुझे कभी मारा अब तो बहुत नारा आराध गरगर आती यक गरगर आती साथ ही लम्बुरन तो कोपा उसको इसान डाल साथ बनने खाना रत को बड़ा कुछ ऑब्जेक्ट निकल जाने वाला भी आवाज़ के लिए वन sampai jadi dulu. Yang kita rekod ini, mereka mungkin dan yang Toronto's Margaris, menteri buku dan terdat, ini orang mereka berarti rekoden pemain jadi, rekoden nampula, amal kali ini waldain, amanti, cimani terumpu aku nyuke, aku over, waldain karena sini kasih cuma waldain awal romo, sekarang video alati, jalan di istri jalan berpacar di nampula. Bukan hanya rumah, warna berbahasa Mali. We need to redefine the mission. Ayom fan, Samaran fan, Sado fan, orang dua sultan ini tadi. Wanda awas Oromo, kampung kantor dapat jatuh. Akhirnya bukan, kampung Oromo tinggi juga. Mulai pernah bukan ada jatuh. Oromnya ada Oromo dan mulai pada Oromo fi, Oromnya ada juga. Amma garu akak kemana ini? Waktu yang itu di dalam ini lah. Kalau masih wah kerja kan orang yang kurang orang itu. Kalau masih wah kerja kan orang mana ini abang di tempat tu kita tu ada kamu sofi arsau ada kayaknya di dalam amma tu kurang itu. Amma tu boleh kan nak buka kalau kamu kalau tu kalau bahan ni jadi bodoh kamu internal. Ummat ini dia ala jole dia ala Tuhan itu tapi ala hanya kalau tu buka Tuhan arani tisani karena rakam mai karena ramai karena dia jadi ifibis atau rumput lamni di mana ada timbul tu semua orang masuk timbul hawa sekarang terjadi hawa sekarang terjadi orang dia itu terlabor tu karena mundur mundur apa ya nanti akan orang dia sudah IC urgency di dalam orang itu kesan menunggu we are heading to a very serious crisis. Crisis hawa ni udara tu case ada case sakit sekali ada. Karena orang hawa sejaru kamu ini tu define the mission. Pasti ni orang hawa sa Oromia ini sudah tunjuk teh kucing kuda kamu hawa Oromo di ala jurukan hawa sa dia Kenya di awal Kenya di Canada atau di USA atau locally Toronto atau kita ada jurukan. Jole la makuk kurra hanga mangudota sura da bahaji kan tajajiru providing essential service essential intervention to the rising generation should be the primary objective of the organization. Awas kan dia satu sa malam ni kapdari wajah kan kimsa jole hara kan sedikit apa jole hara ini aboni ke nanti pun
cabbii kana keessatti gubachaa Oromoo Oromummaa akka malee asiin gaana. Isinis isaan kabajanii warra gurguddaan ijoollee jajjabeessitanii saffisaan waldaa hawaasaa yoo ciisan malee rakkoo hamaan nama mul'ata. Waldeen hawaasaatii fi waldeen amantii tattaafoosaa waan wal dorgomuuf waldeen komplimentarii ta'uu danda'u qaba. Waan wal gargaaru waan wal tumsu malee waan inni wal buusu ta'uu qaba. Har'a lafii dhaqeetii ture. Ibn Abbas fakkaata. Guddaa hawaasa keenya tajaajiluu danda'a. Bifa adda addaatiin. Waldaan hawaasaa ni jira. Waldaa warra amantiis gargaaruu danda'a. Afoolshaaleen adda addaatis fayyadamuu danda'a. Kanaaf yoo waliin tumsitan malee you are going to lose the generation. Rakkoo kun immoo badiinsaa isin warra jiru qofaaf osoo hin taane waggaa namni keenya hidhame waggaa namni keenya akka adda addaa keessa seenee niwusiin wanni gaarii isin hojjettan good news is not really news. It's a bad thing that makes news. Headline waan gaarii miti. Araan waasii wal geenyee kitaaba biyya gurguree kun niwusii miti. Rakkatti qote godoo wanti qabu niwusii headline ta'a. Oromoo wal geenyeeti kitaaba eebbiftee wal eebbiftee deemtee utuun ta'u. Osoo waan rakkatti qabu malee rakkatti Oromoo wal geenyeeti rakkatti wal geenyeeti. Kun uummata keenya biyya jiru. The biggest contribution Oromia expects from you is positive news. It's not big. Malee keessee nu gargaara. Malee biyyi jireenyi qaalee. However, more than your material contribution, more than your political contribution, positive attitude, positive news. Misoon Oromoo takka doktora taatee sadarkaa guddaan eebbifamte. Misoon Oromoo takka injiinar taatee eebbifamte. Intaltii takka gubbaan Oromoo tokko City Council Toronto taatu dorgomtee mo'atte. Sun guroowwatti nama gammachiisa. Sun asaasan nama gammachiisa. Sun gidaamitti uffata keenya mataa qaba. Gurbaan Oromoo tokko nama wallee jedhama. Maqaa keessa nama baadiyyaa keenya keessatti. Kanaaf kanarraa dhiisuudhaaf uummata keenya irratti fuulleeffannaadhaan akka hojjettan anis hanga dandeetti irra fuulleeffannaa. Especially week santanii kaalgarii irratti barnoota hojjechuudha. Kaalgarii hawaasa laaffate deemnee jaaruudhaaf koreelee jireenya warra haara sootti jaaddee biraa deemne yeroo gabaabaa keessatti akka midhaan warri elmatan immoo mana jaaruudha warri piroosas keessa jiranii sanis yeroo baadii jaaddee jireenya akka midhaan isinillee warri addunyanis hawaasni addunyaa keessa walii tumsuu qabdan. Walii tumsuu qabdan jaarmee hawaasaa jaarrachuu jaarmeewwan kun immoo kalma akka zamana keenya durii sanitti waganii waa'ee Oromoo tokkummaa inni asirri osoo hin taane haa essential service hojii qabsiisuu haa taatu leenjii kennuu haa taatu leegal aid haa taatu bifa adda addaa kennan irratti fuulleffachuu barbaachisaadha. Kan waa wal qabsiisee oduun badaan dhageenyee ni jiru. Mootummaa asii Kaanadaa galata guddaa qabu. Waggoota 50 irraa kaasee nama keenya kan akkati Jabuutii irraa, Hargeysa irraa, Naayiroobii irraa, Awurooppaa irraa asitti fidanii nu qubachiisaa turan. Gameeyyii qabsoo kanaa meeqa lubbuu nu baraara. Amma immoo carraa san daran bal'isanii namni keenya gadi buutu jira. Wanni kun bifa lamaan miidhamu jira. Tokkoffaa namoonni biyya alaa jiran maqaa ispoonsarshiippiitiin mallaqa ijoollee biyya baqaa keessa jirturraa nyaatanii jalaa baduun rabbii jaa. Ijoollee miidhamaa jirtu, ijoollee baqaa keessa jirtu Liibiyaa jirtu, Suudaan jirtu. Mallaqa aayoo baaboo isaanii tasaanii biqilina rahaa irraa waan akka keessatti warra jala keessa. Sangaa tokko qabate kaan milisaa durraa qalate, kaan kacaakkaa jiru durraa qalate, kaan gibiraan irraa guuran, kaan koridoorii gadee irraa diigan. Kan irraa hafe ilmoon xiyyatuun du'a jalaa naa baraaramtu dalaydee ifiifillee taatu lubbuun haa wayyoo jeeti namni ispoonsarshiippiidhaan mallaqa waa tokko ta'u taate tokkoffaa mallaqni ispoonsarshiippii jedhamullee isin ligata. Warri mallaqa akkasii fuudhanii deeman waliin kabina gosa tiyya amantii tiyya gosaa tiyya adeera yettanii kabajna maqaa keessanii yakka darbu maqaa keessan ballee namoota akkasii ekspoos gootanii tarkaanfii irratti qachiisuu baatan remember namni kana gammada maqaa ilaaluu maqaa Oromootiin wanni namni mootummaa miidhagaa giree muummatee kan nyaatu jedhamu kan itu akka uummata waan itti dhufame waan jiru
namni asii ni doo dhaabbatee maqaa dhuunfaatiin haa taatu maaliif nama bitu maqaa keessanii jechuun maqaa keessanii daldaluu jira maqaa keessanii yakka dalaguu jira maqaa keessanii miskiina ni duubina damee maqaa keessanii immoo mootummaa kana taatu waan akka boolu rakkoon lamaa warri hawaasni tarchi afooshaan mantiinis foota si godhee si bitu Proses yang berbeda. Dia kalau itu kan aku malah aku cakap ni lah muda kerana dua muda juga kami jangan tu. No. Wari jenggal tak pulun di. Usah jahata orang kaya di. Abbi kerana kaya bahasa rare demo orang kaya di. Arra mana orang te. Jolle budi fate. Jolle sarra berate kerana tu kau ya pula diri fate kerana. So when this Achuma karu pensiler de tali adri belen juru. Ogati ka shora ko jimu dade gara maka awasa bal futit maka balle sutit demtan akas mas namonni wal morki addadati murrum ma fatatu ilal addadati jecha jolle do ngorti tanille kanarra akavegan am sadabarsum barbada hala biyarat lagafi entu bandra marianna look Itu ummata guddaa ummata gadaati. Ummata bakka takkan gahan nuun jaan bifa hedduu ga'ee agarsiisa. Ummata waggaa caccaban jiru kaanee agarsiifne. Ummata mariitu ummata sirnaati. Hanga mari'annetti hanga yaannetti yaada isa walitti himnee qarree waqarree karoora baafnee tarsiimoo baafannee tarsiimoo sanii masakamnee deemnetti rakkoon nuti irraa haaluu hin dandeenye hin jiru. Hali ogoda jahan kurban kan muda de isni tu as baro sandura sinna laga murna or madra ke isa dufu murna bayre or madra maka ate dufe ango kabaten to kurfama tu reseret kabsa tu amma mo murna gateti kabso ro motir ango ti kabate wasla tumma alagam bersisisan ummat ke jarra rawatu kabsa je ana Harapi Kolche ni serresi. Harapi abare karara maisina. Karat devna. Cina karara devna. Cina karara maisina. Karara dalena. We have a plan. Plan itu dia mesti radalagat devna. Rakoro kong kamu. Wani buddha sen rainu. Primarily, I plead with you. I beg you. Focus on yourself primarily. Hawasni as jiru. Individually. Year after year, income nisa, barno nisa dabala yondin, family stability nisa dabala yondin, social cohesion, lugre luigi jurukun, yala jurukun yo dabala yondin. You will be liability to me as a leader. I want you to be my asset. Your value as an asset will increase if your cohesion increases, if your wealth increases, individually and collectively. Enough. Nam sa sini kabu, redik debe sini kabu, wari dura ustan. Desi sa jolle dan opsan tima. You are a walking library, you know. Wari dura jirta pun you are a walking library. Kita ambil nomor rekun, amat sudah mijan dura dabar. Hari ini ya saya bilang is not even a fraction of the story you went through. I have not paid a fraction of the sacrifice you paid for these people. Not a fraction. Ambar, umugat alade. Nariani asalan dufe, nariani adaman dufe, scholarship timbe, mal kaisan dufe. Anak kaisan milan jabutin dai, anak kaisan dai, anak kaisan biara bat anak gabrat jiracha, wan ulik kabat kasoro motivatin ni. Jole nabo damu nagaraniu. They are children of privilege. You are children of privilege. Jole ko beda wani be ko kabdar. Ogga afran kabso ke ro finisan jajina. Gateti lafe warburat haran lafan grafi ne ogga burti wariyane girgiresine arine sun. Igaf lafe abota kenyatin tararan. Nu lapan. Gaafa manguddoon ko qabsoo eegalan wanni Oromoo jamuun turre jedhan Oromiyaa dhiisaati qubee dhiisaati qeerroo dhiisaati dukkana biyya babaasanitti
Arrabar hafu wanto ko nagaya jol the lamp to engage privilege corrupts people yero to ko amari ko ya do male wonni binne ke sette arko even jolle diaspora to kana kana arko amma to mashani ja ke sette wan namni ke dabre ram fachu wan namni ke sette dabre meti karra ke zurulle ram fachu to mulla dai yero heddu afrika tis de biya duti dolonni bilisumma boda dalate bilisumma arsa gudda bod satin argam jijjiram arsa gudda boda be ayyur satin argam desan kununse gabbise guttise gara biya misoma of demokrato chesu manna ifjajudan iftuludan injevano dikko argam desani machaudan asara bodi tipellef jarma cima to they were a worthy adversary. They were a worthy adversary. Ama kola torba ittichichani tarsimo chimada, probably one of the strongest and best organization in Africa. Ango kabata. Hangama lazirutis. Kenyan adversary isan juruhunda ragani zikkorani biyabulchan. Boda angon ni machesi. Arsa kalesa tu performa kalesa dan irram patani machayan ile de division irram patani wan darki nizam oda tu irram patani dan di fintinne rakku bani machayani ummata kani qosu senan uvni kufati da safisisa if tulumman kufati da fasafisisa oromo narra uso duma jiru garin skylight dachi dippisu qofa miti ormatti quba raasa qubni jaawdoo isa quba qabatee daawaa jiru jechuudha maal dalayneet maal arganneet waan keessa dabarresan aarsaa kafallesan rubuu isii ummanni keenya faayidaan arganne miidhaa malee kanaaf ijoolleen as dhuftan keessattuu abboota keessan irra yaadadhaa ijoollee isin biraa kuma yaadadhaa dalagadhaa baradhaa dalagaa qofaa miti dhugaa dhuftan kuulii dalagaa rakkoon hin jiru simultaneously waan boru maallaqa isinii buusu ogummaa teeknikaa kan fayyaa baradhaa barana yoo beelee barar taatan in 4 years you should have your degree. Then you will have your professional job. In 7 years, you should strive to have your own business. Malifi, Abson Oromoda, Roro, Ofira Kazu Government, Samitura Absu Government. Abson Oromo is about individual and collective empowerment. Empowerment of the Oromo person and empowerment of the Oromo collective society. Kanaaf ifamallee naa godha wanni dallanee dubbadhuuf akka karaa warri biraa dogongora warri biraa raawwate hoggaa raawwatu yaalamu agargaa jirra jechuudha. Kanaaf hadaraa wanni hin jiru warri gurguddaan obsaa ijoollee kana gorsaa warri xixiqqaan dhaggeeffadhaa xurree isaan isin tolchan tana bal'isaa warra isin booda dhufuuf immoo haala mijeessaa biyya sana keessatti maqaan Oromoodha. Waan gaariidhaan jabaatanii dalaguudhaan hawaasa cimaa qabaachuudhaan gibira gaarii kafaluudhaan aadaa bareedaa multiculturalism kaanadaa kanaaf kontribuut godhuudhaan akka dhahamuun hawwii qaba. Isinittiin dheereessee waan isin jaaladhuufi waan isin irratti illee amantaa fi abdii qabuuf Oromoon takka abdadhee amanee they never let me down. You never let me down. Ammas I'm fully confident. Wantoonni ani dubbadhu takka ifasirii ta'uu dhabuu dandeessu. You trusted me when you didn't know me. Gaafan rifeensa raastaa maraataa qabullee you trusted me. I ask you. Gaafan hin beeyne, gaafa ol hin beeyne. Gaafa anu tiyoorii malee siyaasaa qabatamaa hin beeyne. Wal waqarree, wal gorsine, wal falmine. Asokkaa dhufnee waltajjiirra wal falmine.
سنبودا منا أرجي تكاو كان كيف منا الرجل كسمه الكرياس جاي جرب البراديس والديبيت والكونسلت والكونفرس والكونتينيو تو سترايف فورورد itu bandebinu okolu dandenya chabu dandenya mada yo chamne yo waranamne iga ke afra daba mada ke wallannacha shukku bacha stanu gar fuldura deemna male itu bandebinu ora torotto itu sinjala da itu singawaja amma charra sirif kanna galsowa hayata igara to me batero oso gaafis kana fudhachuun eegarre ijoolleen gubbaa san jira yoo lafadhaan rakkoo fidan maatiin ijoollee kana qabdan ijoollee kana to'adha. Number 1 namni tokko takka bira jiraatee ka ol bahu ka gabbahu dhorgu tokko kana gara biraatiin namni beelli itti harkaa qabu qal'adhaaf masuutatti akkana qal'adhaaf teebolooyitti as jira nyaata jira. Namanta awalnya danjennu. Ya. Amma gafina kukagarte akka dhufe abbilaa godha jira. Gadaa hawaas gafii kabaja warra fattaaleti. Warra garte hamba jara kudharfa dhumtee saniti. Obbolees afaa kadu. Isatti sa'aan ta'e gasiisi. Kana na dhabat. All right. Okay. Rule. Koi. Nachakas. Rule number 1. 1 minute. Just question. No too much explanation. Daqiiqa takka nama hedduutu jira waan ta'eef saniin immoo haala danda'ameen afaan biraa አማርኛ የምትናገሩ ወይም ሌሎች ቋንቋዎች የምትናገሩ የጥያቄና መልስ ጊዜ ላይ ነን። 1 ደቂቃ ተጠቅማችሁ የምትጠይቁትን ጥያቄ to the point no too much explanation በተቻላችሁ መጠን እንደዛ አድርጋችሁ እንድታፈጥኑልኝ አስብረን አቀበቁት አባን ጀልቀበ ጨራን ሲከነም ከጀልቀበ ጨራን ሲከነም ኤኙ ከልጅ ዱራ ቆይ ገዳ ሐዋስ ኮት ከረዩ ቆይ አንዴ ሱታ ኮት አስብረና kan magana sagale complain na gocha jirani kana nate garana aba asbirana aba ayye yep tole durante guyyaa kana deemee turtii waggaa 20 booda qaama si arguu biyyaa fi hedduu gammadee baga jiraattee baga waliin jiraanne kanatti aansuudhaan gaaffii takkan jawaariif qaba osoo gara gaaffii sanii deemin dhaamsa uummataa kan fidee dhufe uummanni karrayyuudhaan yeroo abbootiin gadaadhaan dhumanii saakaasaan jaarratti lola mootummaa tirkira lafaa bona lola amaarri kallattii kara minjaarin irratti godhuun guyyaa tokko boqottanii beekanii yeroo ammaa kana keessatti daata ajaa'ibaa keessa jiru goofandi wayii mammaa Segera anti gara ummata tinjiru kana kalau apa tapi dia negara juaro angkaran sejak itu orang itu umman ni karena yuda itu sejalata itu sekabaja hangga mati wanita rakko gara anak fantal jiru sadarati hangga seraya kamu post kan ke dua ordona hangga seraya kamu serah argan jiru kabra hafu gofandi mi amma badami sinje kana ratti osoat share gote ummanni kenya heddu akarge ummata kana bira dabbatu abdin qaba malifi sanu dabde lammafa ummanni gafi wayi CDS wan si gone jiramo simu facci nemo sirrajjannemo yero mani dati baate kan gotota yokani mo garte gabeji oromo da kan jero son keso wore gaman kaka artist no gobana kaka
لورد تكيد لك harka bilisummaa tinjoo saffaa maatii isaanii qaxxee dubbistee turte nuti maaliif nu hanqatte kajuu gaaffii siidheessanii kanuma galatooma. Hedduu galatoomii daqiiqaa tokkoo fi sakandii 10 fudhatee jira daddabe ati daqiiqaa tokko gadi naati. Thank you ጀዋር እንኳን ደህና መጣ። ጥያቄን በቶሎ ለመጠየቅ እንኳን ወደ ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ በእናት የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚህ በፊት ባረከው ንግግር መሰረት ምንድን ነው ስሙ ትንሽ ድንጋጤ ነገር አለብኝ እኛ በአነስ ባለ መስዋዕትነት ወያኔ መንግስት በቀላሉ ገልብጠነዋል ብለሃል እና እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል ከዚህ የመጣ ውጤት አብይን ወለደ ጦርነት መጣ 20 ቢሊዮን ዶላር ወደመ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ እና ደግሞ የተለያዩ ዋርሎዶች ተፈጠሩ ስለዚህ አንተ አሁን በመታረገው ጉዞክ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ በተለይ ብዙ ዋርሎዶች ተፈጥሮ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ ጋራንቲ ማድረግ ይችላል ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በፍጥነት ሲሄድ እኛ ከዚህ በፊት በተናገርከው ንግግር መሰረት እኛ እኩል ሼር ማድረግ ነው የምንፈልገው የሀገሪቱን ሪሶርስ ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም ብለህ ነበር እና አሁን ያለው የሰሜኑ ክፍል በዚህ ጉዳይ ያለው አይመስልም ምክንያቱም ብሶታቸውን እዚህ ጋር ልስተካክላለሁ ብሶታቸውንና ዲማንዳቸውን በጃርሞሮ በኩል ያለውን ብሶትና ዲማንድ ብዙ ስለማይናገር አናውቀውም በእነሱ ግን በአደባባይ ላይ ስለሚናገሩ አብዛኛውን እናውቀዋለን አንዱ ብሶት አብይ ከአዲስ አበባ ትግሬና አማራን አባሮ ኦሮሞን ቀጥሯል በየቦታው እናም እኛም ተረኛ ተጨቋኝ ነን የሚል ብሶት ነው ሌላው ደግሞ ዲማንዳቸው ሊስት እንደሚደረግ ዲማንድ ለምሳሌ በባንዲራው መሰረት ስናወራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የግድ ማንኛውም ሰው ላይ መሆን አለበት ብሎ ያምናሉ አንተ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ባንዲራው ላይ ጉዳይ ያለ አትመስልም ለምን ጉዳይ መስነሮ እዚህ ይሰቀል ነበር ሌላ ደግሞ መልቲናሽናል በሚባል ጉዳይ ላይ ደግሞ ፍላጎታቸው ተቃራኒ ነው አዲስ አበባ የግል በራሱ አስገዛቱን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ እንደገና 4 ኪሎ እንገባለን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ እነኚህ ዲማንዶች አንተ ተቀበለዋል አትቀበለው መጀመሪያ መልስልኝና እንዴት ከጃርመሮ ጋር ልታስማማ ትችላለህ የመጨረሻ ጥያቄ እፈጥናለሁ የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ከኢጂፕት ጋር ተያያዘ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም መንግስት ስልጣን በሚይዝበት ሰዓት ከፌሮ ጊዜ ጀምሮ የኢጂፕት መንግስታቶች ሁሌ ኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም ኦሮሚያ ወደፊት ልትፈጠር ትችላለች አንተ ፕሬዝዳንት ብትሆንም ወደፊት አንተ የሚቃረን የሚዋጋ ኃይል ለመርዳት ወደ ኋላ አይሉ ከመሳሪያ ከፋይናንስም ጨምሮ ማለት ነው አሁን ደግሞ ህዝባችን ወደ 2 ሚሊዮን እየገባ ነው በ5 አመት ውስጥ 20% የማይፈልግ ከሆነ ያ ሰፊ ህዝብ ነው አንተን ሊዋጋ የሚችለው እና እንዴት ይሄን ማስተካከል ትችላለህ ከኢጂፕት በኩል የሚመጣውን ኃይል እንዴት ማስቆም ትችላለህ እነኚህ ጥያቄዎች መልስልኝ አብዛኛውን ደግሞ የሰው ነው ብታረግ ደስተኛ ኦኬ ቤሲዛ ነማ ኢመርጀንሲ በሁ ቀቡ Mazda 3 you have to move your car whoever block anybody white car Mazda 3 white car 243 the number you have to move your car somebody have to leave for emergency daddafa please warri dubartoota asin namni biraa kan kaane warri dubartoota keessaa namni lama tolchaa duubaan haa dhaabbatu namni dursee achi dhaabbatu ayyee isin hin jirti isin lamaan all right okay faxanna argile please ishi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obbo Jawhar kitaaba katabuu keef isin galateeffannaa harka takka gisee takka mee dhawaame hirribatti jirtanii በአጭር ሌላው አማርኛ ተናጋሪም አንዳንድ የተምታታበት ነገር ስላለ ትንሽ ኦሮምኛ አቅቶኝ አይደለም ግን በአማርኛ መናገር ፈልጋለሁ እና ይቅርታ እየጠየኩኝ ነው እና በመጀመሪያ ጥያቄ አንደኛ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ እሱም ምንድነው በብዛት በሁሉም ሚዲያ በሚባል ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄዱ
አንዳንድ ያልታወቁ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ነው። ይሄውም አንደኛ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እንደዛው ምንድነው ሞያሌ እና የሐረሪን ክልል ለማጠቃለል በኦሮሚያ ክልል እንዲገባ የሚል ዲስከሽን ተደርጎ ነበር ከምክክር ኮሚሽን ጋር። ይሄንን አቶ ጀዋር እንዴት ይመለከተዋል? ይህ ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ለመቀስቀስ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይሄንን ሁላችሁም የምታውቁት ነው ባለው ሚዲያ መሰረት። ዋና እዚህ ላይ የምጠይቀው አቶ ጀዋር አንደኛ ፖለቲካል አናሊሲስ ነው፣ የታወቀ ነው፣ አክቲቪስት ነው፣ ማደረጃት ያውቃል። ከዚህ በፊትም እንዴት ለውጥ እንደመጣ ለኢትዮጵያ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የሚመለከተው? እንዴት ይሄንን ነገር ለማስቆም ይቻላል? እና ይሄንን በሰፊው ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በኑሮ ውድነት ህዝቡ እየተሰቃየ ነው ያለው። ከዚሁም ጋራ ሌሎች ነገሮች አሉ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ በኩልስ ይሄንን ነገር እንዴት ለመፍታት ይቻላል? እና በዚህ በአማርኛ ማብራሪያ ለሁሉም ከተሰጠው ሁሉም በዚህ ሚዲያ ላይ ይደርሰዋል የምላለኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ሲደርሳችሁ ደቂቃዋን አታስረዝሙብኝ። ሁለት ሶስት ጥያቄ ፕሊዝ ቱ ዘ ፖይንት ኖ ኤክስፕላኔሽን። carraa kan argachuudhaan jalqaba carraa kan argachuu kootti baay'ee gammada. So gaaffii lamaan tokkoon qabaa jechuudha Obbo Jawaarii fi egaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa akka taphate beekamaadha. Kanaaf gaaffiin koo lama, tokkoffaan maal jedha keessattuu qabsoon uummata Oromoo beekaa fi hayyuu baay'ee nyaatee jira jechuudha ammayyonaatti. Kanaaf gara fuulduraatti akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti Oromoof jijjiiramni akkamittiin dhufuu danda'a kan jedhu yaada maal qabdaanuu fi kan jedhu sana laachuun barbaada jechuudha xiinxalaa akka siyaasa Oromoo tokkotti. Gaaffiin koo inni lammaffaanii akkuma beekamu gaa mareen gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana. Mareen kaafaa'oodhaa fi abaa'oo magaalaa Finfinneetti maree gaggeessaa jiru jechuudha. Odeeffannoo akkasii qabna. Maree kanarraati ati akka xiinxalaa siyaasa Oromoo tokkotti maree kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana yookaan jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomna. Daqiiqaa 15 manaa ba'uuf deemnaa wanti gaafattanis akka isinii deebi'u yoo barbaaddan gaafii tokko qofa dadda. በቅድሚያ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ጀዋርን በዚሁ እድል በመጠቀም አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ እስከዛሬ በኦሮሞ የትግል ጉዞ ውስጥ ስላደረከው ሚና በግሌ አመሰግናለሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ግን ከዚህ በታች አሉ ከቻልክ ሁሉንም መልስልኝ፣ ካልቻልክ ደግሞ የተወሰኑትን እንድትመልስልኝ እጠይቅሃለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንተ እቅድህን አካሄድህን እና ግብህን በተወሰኑ አረፍተ ነገሮች ልታስረዳን ትችላለህ ወይ? አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዊርድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን የግሌ ጥያቄ ነው። ይሄን ኮንሲደር አድርጉልኝ። አቶ ጀዋር መሐመድ ፕራይም ሚኒስተር የመሆን እቅድ አለው ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የመሆን እቅድ አለው? በሌላም በፓርቲ ውስጥ በመቀላቀልም ሆነ በሌላ መንገድ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ከዚህ ቀደም በነበሩት ትግሎች ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የኦሮሞ ወጣቶች መስዋዕት ሆነውበታል። ስፔሻሊ አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ የኦሮሞ ወጣት በጣም ሳይጎዳና ብዙ ጉዳት ሳይደርስበት ትግሉን ወደ ተፈለገበት ዴስቲኔሽን ልናደርስበት የምንችልበት መንገድ አለ ወይ? አራተኛው ጥያቄ ፋይናል ብዙ ጊዜ አንተን ሶሻል ሚዲያ እከታተላለሁ፣ ስፔሻሊ ፌስቡክ ገጽህን እና አንተ እዛ ላይ የምታደርጋቸውን ግብረ መልሶች ስፔሻሊ የመንግስት አካል የሆነ ነገር መረጃ አሊያም የሆነ መግለጫ ሲያቀርብ አንተ የምታደርገውን ግብረ መልስ እመለከታለሁ እና ወጣቱ ከዚህኛው ምን ይማር ምን ይመልከት የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። ወጣት ስለሆነ ያዳላውት ቶልቻ ናገባብስ ማለት ሂንገባብሳ ጋፊንኪያ ጀዋር ኢጀኖ ኦሮሞን
biyya Itoophiyaa san keessatti abbaa ta'ee deemuu qaba jedhu dhibbatti si wajji itti amana. Garuu Itoophiyaan ati duratti yaaddotuni Itoophiyaa akka Abiy Ahmad wareegama kaleessa uummanni keenya kafale san balfitee har'allee Miilikii fi Haayila Sillaasee fa'aa akka waaqaatti ilaaltu san immoo Itoophiyaa leenjisoo diigaa fa'aa Bakar Waaree fa'aa bakka kennitu takka. Kan lammataa mootu hawaasni keenya Arsii Diidaa Asallaa irraa kaasee Itayyaan deebisee sirkaan deebisee asiin haga Saddiiqaaf Indabootiitti rakkoo isaan keessa jiran namni hin dubbatu rabbummaan haa dubbatu. Uummanni sun nama dubbatuuf illee hin qabu. Gaafa kaleessa Wallaggatti rakkoon sun ta'aa ture nama iyyuuf qaban. Wallaahi har'a wanni uummanni keenya Diidaa keessa jiru an achii dhufee nama dubbatuuf illee hin qabu rabbummaan nu haa dubbatu. Ati akka nama siyaasaa tokkootitti maal nuun jetta akkamitti rakkoo san keessaa bahuu dandeenya ulfaadhu galatoomne. Ani duraan dursoo lammaa Magarsaatti dhaamsuu barbaada. Akka hiree hoo arge jedhee kananii lammaa Magarsaatti waan jedhu gaafa guyyaa nutti dukkanaa'e gaafa Haacaaluu Hundeessaa ta'e gaafa Jawaar hidhame addunyaan nutti gabaabbattee ollaallaa gallaallaa cal'istee gaafa Abiyyi wajjin dhuftu obboleessa kiyyaa waliin gallu kuusin Oromoo ibidda ta'een na gubaa yoo nu hojjenne jettee gaafa guyyaan nutti dukkanaa'e maaliif cal'istee hagaa afaan qadaaddattee teechaan jedha takka. Lammaffaan Jawaar dhugaa Haacaaluu har'as ta'ee boru gaafa Rabbi wajjin waan nama baay'ee waan beektuuf dhugaa isaa nuu baasi guyyaa tokko akka inni itti du'ellee ta'u seenaan isaa nuu haa ta'u. Isaa fi Abdul Jabbaar Bashir ijoollee akka isaaniitiin qabaate xiqqoo hirriibaa oolafu natti dhaga'ama. Sadaffaa immoo kun yaada kee sadaffaa Itoophiyaa tana sireerra goona gangalattee gadi buuti akka harree dadhabnee gaafa kan ka durii ka dhiyoo tanaa ka Haacaaluu Abdul Jabbaar kan maqaan haa kaasu guyyaa tokkotti nama meeqatti dhabne. Akkamuma goonaa kaleessa wayyaanee jennee iyyine har'a immoo Haacaaluu akkanatti qalamaa jira uummanni keenya. Itoophiyaan tuni feetu akka Liibiyaa feetu akka Somaaliyaa haa taatu ofirraa dadhabnee jedha galatooma. Duraan dursee obbo Jawaar baga rabbii mareedhaati isin baase baga rabbiin asiin isin gahe jecha itti aansuudhani akka nam tokkootti akkanaa biyya qabu tokkootti biyyi teenna kanaan dura gaafa warroonni gugurdaan jiran Haayila Sillaasee fi mootummaa Dargii mataa turan. Nu hin beeknu ture garuu haga ammaatitti gaafa mootummaan keenya gaafa lafeen keenya gaafa lafti keenya nu qabbanoofte jennu lafeen ilma keenya ka saba keenya ka dhiiga keenya ka obboleeyyan keenya gaafa nurraa gadi bu'e jennu. Gaafa qaamni keenya obboleessi keenya tiruun keenya albeedoomtuun nu muru nu ilma Oromooti ka barate bakka hin ga'u impaayira du'aa fi impaayira moofaa ka achi gubbaa waggaa 70 taa'u santu ilma Oromoo ka lafeen isaa cabdeessan deebisee suphamu jenereeshinii qubee ka barate ilma Oromoo ka barate karaa sallaalee waa argu ka dhaabatee waa argu ilma Oromoo baratee eebbifamee raasaa ta'a warri umriin isaanii umrii 70 80 achi gubbaa ta'an santu ilma Oromoo lafa ilma Oromoo deebisamu Oromoo nu ijaaramu Oromoon keenya taguuf akka qabde maalin bakka nuu buuti galatoomi hedduu galatoomi gaafii lammataa Haacaaluu Hundeessaa lafee dudda Oromooti lafee ilmaan Oromooti. Gaafa lafeen isaa lafa dabalamte halkanii guyyaa nutti gurraache gara galu dhabne gaafa ammoo dhiyootan ati gadi baate gumaa Haacaaluu Hundeessaa gaafa walaba ta'e qaama walaba ta'eetu qoratateetti san xiqqoo hafuun nu deebi'ee ture akka waan inni boollabeeti jechuudha. Garuu nu walaba hin qabnu biyya walaba qabdee hin qabnu qaamni walabaa suni situ beekamoo mootummatu beekamoo akkamiin qaama walabaa kana sirraa dhageeffannaa sirraa dhabuu barbaadaa galatoomii hedduus jaalladha galatoom. Ayyee gaafiiwwan lamaa dhumaa kana fudhannee dhaabna isa irratti hin dhaaba isa booda gaafiin qabaannu konkolaataan DDBM Honda 753 karaa cufee jira nama hedduutu kompileen godhaa jira. Please Honda DDBM 753
karaa irraa kaasitii akka uummanni wanni jedhu nu godhi. Anди ጥያቄ ጋፊና ገባብሳ ደደባ ጀዋር በገነጋዳን ዱፍቴ ጀዋር በገነጋዳን ዱፍቴ ወጋ አልሰደፋ ዱኒ ሲረቲ ሙርታዬ ከነ ሁንዱማ ኬሰ ባቴ ዋቀየ ሲገርጋሬ አመኑ ቢረት አርገሙ ኬቲ ገለተውን ጀዋር አኒስ ጋፈቱ ዱራኒ ወጋ ባየው ይወደነ ዱፍቱ waggaa baay'ee yoo addana dhuftu Oromoo Feerist gatii jedhaa turtee fi baay'ee namni keenya hundumtu sappoortiisi godhaa ture. Ammas garaa hin kutanne ammas Oromoon Jawaar lakkii Oromoo Feeristii sanan gadhiisu ammayyuu Oromoo Feeristii wanni jedhaa jedhee kun hammi kun dachee dhufees wanni jedha. Lammaffaan si gaafadhu OMN ani ijaarte waggaa baay'ee ani ijaarte amma OMN onlaayinii kadhataa jira. Atula nafsi ke jiru utu nafsi ke jiru OMN attamiti kadhataa jirti namni madda kan amma kana ta'aa jiru kuni oyyuu OMN ati addana gaggeessaa turte dachee dhufa ture oyyuun fundraising OMN dha gaafataa turre nama 50 nama 40 asitti argama ture Oromoon kanaafi OMN akkasiin kanaan dadhabee attamitti utuu laayifiin ke jiru OMN dadhabaa kuni history da history ke balleessi tamosin jettu kote second Oromoo wagga hamma kan miniliki qabe hamma namicha tiin kun jirtutti amma abiyyi kanatti miliyoonii meeqatti dhume bara Tigiree barreen gadda waggaa lama dura miliyoonii tokkoo fi walakkaa dhumee jedhe Oromoon isan caalumoo Oromoon abiyyi waraanatti ergee ficcisiise Oromoo waboodha wajji wal lolaa jiru handume miliyoonii meeqa ta'a jettee yaaddaa siin jedhu. Kanaaf waan ani jedhu Oromoon oyyuu OLF durasi Hayilee Fidaa namni akka keetiin mataa qabu Itoophiyaa kana nyaatte Itoophiyaa kanatu nyaatte siinis nyaatanii oolan akkamitti warra kana wajjin dhaabatta hamma nyaatamutti dhaabattamoo amma si nyaatanitti dhaabattamoo akka Hayilee Fidaa akkamitti jara kana wajjin Itoophiyaa jiraachisuudhaaf deemtu jedhee si gaafata nagaan oolu. Adeemiin isin deebi'u sa'a waan hin qabneef isin daddafsiisaa jiran. Dafe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin tiyya gaaffima tokko. Isinis Oromoon yeroo ammaan tanaa bahaalixatti wucaalee hanga asoosaatti kaaba raayyaa hanga keenyaatti lafti guyyuma guyyaan muramaa irra jira. Irraa muramaa jira lafti Oromoo. Magaalaan isa ta'a. Hatta magaalonni illee irraa citaatuma jiran yeroo jechuudha. Waan amma kun uummata dolaa deemaa jiru waan darraa deemaa jiru hundi keessatti quru qabdan. Amma gariin kan attention qabu jira gariin ammoo naannoon gariin kan attention qabnetu jira. Ani wanti akka ittiin Jawaariin gaafadhu akka agartee sabaatitti akka saba Oromootitti jiruuf jireenya sabni Oromoo wanti dhiibamu waan isan geenne dhiibamu jira waan isan geenne ajjeefamu jira. Sabni Oromoo kunini si dhagaa namni agartee si wanni jedha wanti akka ittiin gaafachuu hedduu Oromoon waan qabuun hidhachoo qabamoo akkami hidhannoon hawaasa Oromoon barbaachisu amma kunin jiruuf jireenya hawaasaati hawaasni kun osoo hidhate hoo maal jetta waa'ee hidhannoo saba Oromoo kana sabni Oromoo kunin hidhannoo dhabuudhaan gamaa gamanatti nyaadhamaa jiruuf ajjeefamaa jiru kanaaf gaaffiin kiyya kanumaa waa'ee agartee biroo irratti yeroo hayyee ሁለታችሁ አንዳንድ ወይም ሁለት ጥያቄ ብቻ መፈቅድላችሁ ሰዓት ጨርሱ። ሰላም አለይኩም ጋፊን ጠባ አፋን አማራችን ይችላ namni መርቶ አደገው የኔ ጥያቄ ለሁሉም ነው ሞስትሊ 5 ወይም 6 ብሔረሰቦች ትግራይ አማራ ኦሮሞ ሶማሌ አፋር እና ጉራጌ እነዚህን ብሔረሰቦች አንድ ላይ አምጥተን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ማዕከላዊነት እንዴት አድርገ ችግሩን ልፈታ ትችላለህ ይሄው ነው ጥያቄ እንዳንተ አይነት ይብዛለን ጤና ይስጥልኝ ጀዋር እንኳን ቶሮንቶ በሰላም መጣ ይሄን ዝግጅት ያዘጋጃችሁት ደግሞ የኦሮሞ ኮሚኒቲዎች ላመሰግን እወዳለሁ ጀዋር እኔ ያለኝ ጥያቄ አንተ ምንድነው ሰሞኑን በሚዲያ ላይ አንተ በምክትል ሊቀመንበርነት የምትመራው የኦፌኮ ድርጅት በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው ኦፌኮ
እንዲሁም በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ውይይት ሊጀምር ነው የሚል በሚዲያ ላይ እየተነገረ ነው እና ውይይቱ አልጠላም፣ ጥሩ ነው መፍትሄ የሚሆን ከሆነ ግን ይሄ በሚዲያ የሰማሁት እውነት ነው እውነት አይደለም። ምክንያቱም አሁን አስቸጋሪ ነው። የቱ እውነት ይሁን የቱ ውሸት ይሁን አይታወቅም እና እውነት ነው ወይ የኦፌኮና የአቶ ዳውድ ኢብሳ ድርጅት ከብልጽግና ጋር ሊነጋገር አስቧል ነው? ሁለተኛ ካሰበ እንዴት ነው ያለው መንግስት ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ታማኝ ነው ወይ? ለዚህ ውይይት እውነት ከልቡ ነው ወይስ ነገ ለሚመጣው የምርጫ ሁኔታ ምናምን እናንተን ከጨዋታው ለማስወጣት ሰበብ እየፈለገ ነው? ይሄን እንዲታየዋለህ። አመሰግናለሁ። DDNZ 797 መንገድ የዘጋ ኢንፊኒቲ መኪና ፕሊዝ ከመንገድ ላይ አንሱላቸው። እሺ ጨርሰናል። ወደ መልስ እንሄዳለን። So tired. I'm so tired. Galatoma. Gaafi bareeda nafaabattanii dursa. Gadawa si classmate kiyya ture. Nara xiqqaa ture ijaarsa fakkaata malee. Adaabaa hoggaan baradhu ijoollee karayyuu fi wajjin baradhee ijoollee aanaa kan taalle. Wanni aanaa kan taalle raawwatamu waan baay'ee nama gaddisiisu. Biyya kana keessatti uummata hedduutu jenosaayid ta'ee odeessa. Himata. Oromoon ni jaa, Tigreen ni jaa, Amaarri ni jaa. Yoo dhugatti uummanni shanyiin badu jiru biyya al tokko uummata aanaa kan taalle kana. Literal uummanni humbar qabalee jaha moo akkanaa bar qabalee kunan waan gaanatti fakkaatu. Qabalee saddeet waan akkasiiti. Uummata kana dabaa eega rabbiin dachi bareedduu irratti qabachiise uummata kana. Bishaan Awaash kuni pampii malee yaa naannoo sana. Gaafa gosoota lama naannoo sanatti lameenuu obbo kee jiran fakkaata. Warra Jiilleetii fi warra Karrayyuu akkasumas ituu wal bira jiru kana. Rabbiin qabeenya kanneen fi qabeenyuma san diinatti godhe. Eega warshaan sukkaraa wanjiitii fi mataara kun dhaabate uummata Jiillee olmoos guutummaa dhaba godhan qooqaa gaafa jaaran. Warra akaakoo kee qubachiise hundaa jira gamas geeshee jechuudha. Facaanii uummata Karrayyuu fiduu kanaas osoo dhiiban dhaba godhan. Amma gamaa gamana asiin uummata biraatiin waliin buusan asiin ilaalan amma immoo abbootii gadaa hunda jalaa fixaniiti bifa adda addaatiin deemaa jiran jechuudha. Kun waan himamee dhumuu miti. Gadaan beekuun ooltu hoggaan biyya gale manguddoo sanillee finnee piroojeektii tokko eegalle. Piroojeektii tokko maal eegalle Oromoon tuunis waliin buuftee fi bakka adda addaattis investara finnee uummanni naannoo sanii kuni uummata tiifataadha. Warshaan sukkaraa sun privatize waan ta'u deemu dhuunfaa gurguramu waan deemuuf uummanni sun parsantii hanga tokko keessaa akka bitatee achi keessaa akka qabeenya qabaatan socho'aa turre yoo beekte. Abbootii gadaa isaanii warra biraa mataa godhuuf warra majjeesan kanaas dabalatee ka ituutis ka karrayyuutis ka jiilleetis gamaa gamana walitti finnee inisheetii tokko eegalle. Maal godhan beeytanii ituu karrayyuu waliin naqan.